galateeffamu jennaa. Akkam jirtu maatii yuutuubii keenyaa kan taatan hundumtinuu bakka jirtan hundumaatti nagaan Waaqayyoo isin haa qaqqabu jedha. Amma yeroo kana sagalee Waaqayyoo waliin yeroo itti dhaggeeffannudha waan ta'eef namoonni maatii keenya taatan hundumtinuu akkuma viidiyoo kana argitaniin sheer gochuudhaan gahee keessan akka baataniitiif illee maqaa gooftaatiin isin gaafadha. Akkasumas immoo har'uma haaraa warri argitan immoo obboloota keessan warra kaaniifis akkasuma sheer gochuu dabalataanis sabiskiraayib gootanii maatii yuutuubii kana akka taataniif maqaa gooftaan ammallee isin gaafachuun barbaada. Haa ta'uutii egaa har'a mata dureen ani isiniif qabadhee jiru maal fakkaata kan jedhu jalqabuma Waaqayyoof karaa tolchuu kan jedhudha mata dureen keenya kuni yookiis immoo haala mijeessuudha jechaadha. Kanaaf egaa sagalee Waaqayyoo keessaatii gabaabinaan jechaadha yeroo keenya gabaabinaan fudhachuu barbaadeera. Macaafa Isaayyaas raajii Isaayyaas jechuudha kan inni boqonnaa 40 lakkoofsa 3 kaasee hanga 5tti maqaa gooftaatiin nan dubbisa. Sagaleen nama lafa onaa keessaa lallabu tokko Waaqayyoof karaa tolchaatii haraa lafa duwwaa keessattis karaa gooftaan keenya irra deemu qajeelchaa. Dachaan hundinuu ol haa kaafamu. Tulluun gaarris hundinuu haa kuffifamu. Inni bu'aa ba'iin diriiraa haa ta'u. Inni wal caccaalanis wal haa qixxaatan. Yommus ulfinni Waaqayyoo in mul'ata jedha. Maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lafa kanarra yeroo turetti namoota yeroo barsiisu uumamuma naannoo keenya jiruutiin nu barsiisaa ture. Uumamni naannoo keenya jiru kun fakkeenya fudhannee qotee bulaan lafa hin qotaa amantaadhaan lafa isaa bisheessee yookiis qotee bokkaa eeggata. Bokkaa akka roobsu gooftaadha. Kan qotee bulaarraatii eegamuu qabu lafa qotuu, mijeessuu, sanyiitti facaasuudhaaf kan barbaachisu hundumaa godhee kaa'udha. Yeroo nama qotu argu nama lafa qotutti fakkeessee dubbata. Mootummaan Waaqayyoo lafa qotamee galmeen immoo keessatti dhokate, owwaalamee dhokate fakkaata jedhee yeroo itti barsiisuu qaba. Yeroo biraa immoo nama sanyii facaasu yoo arge namni tokko karaatti ba'ee sanyii facaasuudhaaf gara maasii isaatti ba'e sanyiin sun yeroo itti darbatamu jechuudha. Isa faffaca'ee tooraan akka ammaa kanallee miti jechuudha. Yeroo qotee bulaan facaasu kana kaan karaarra bu'ee, kaan qoraattii keessa bu'ee, kaan immoo maasii magaarii keessa bu'ee jedhee bu'aasaas agarsiisaa ture. Fakkeenyumaan barsiisaa ture wangeelli jechuudha. Raajii Isaayyaas kana keessattis kan nuti arginu isuma kana. Fakkeenyaan yeroo inni namni tokko wangeela otoo lallabuuti lafti inni gadi jedheeru ol haa ka'u. Naannoo keenya naannoo nuti jiraannu biyya alaasaa jiraannu biyya keessasaa jiraannu naannoo kamuu haa jiraannu uumamni dachee kanaa wal qixxaataan hin jiru. Iddoo kaanitti tulluu arginaa, iddoo kaanitti hallayyaa arginaa, iddoo kaanitti immoo lafa wal qixxaataa arginaa, iddoo kaanitti immoo lafa dhagaa duwwaa arginaa. Raajiin Isaayyaas kun kan inni dubbatu isa kana jechuudha. Lafti inni gadi jedhe ol haa jedhu. Inni tulluun immoo cabee gadi haa deebi'u. Wal haa qixxaatu jedha. Karaa haraa mijeessaa fi yommus ulfinni Waaqayyoo ni mul'ata jedha. Kanaaf maal nutti himuu barbaade sagaleen Waaqayyoo kuni? Lafti inni gadi jedheeru ol haa ka'u. Inni akka malee ol ka'eeru tulluun ni ta'eeru immoo gaaronni immoo deebi'anii gadi haa dhufanii diriiraa haa ta'an. Inni caccabaanis deebi'ee walitti haa fayyu. Han jedhee maal nu barsiisuu barbaadeetu? Yaa nama Waaqayyoo, saba Waaqayyoo waan itti dubbachuu barbaadeeru qaba sagaleen Waaqayyoo jechuudha. Jireenya keenya keessatti, adeemsa keenya keessatti wanti wal caalaan waan baay'eetu jira. Kan lapheen keenya cabee jiraachuu danda'a. Kan immoo tarii ana malee namni hin jiru jennee immoo akka tulluu sanaa kan baay'ee ol kaafnes ol kan of qabnes jiraachuu dandeenya. Kanaafuu Waaqayyoof haala mijeessuudhaaf maaltu nurraa barbaachisa? Lafti inni gadi jedhe sun abdii kan kutate yoo jiraate
namni waaqayyoo abdii kan kutatte yoo jiraatte kunoo waaqayyo ol si kaasuu dhufeerra waan ta'eetiifi waaqayyo humna siif kenna oliin kaataa hin qixxaatta sakaan jechuu isaati. Namni immoo tarii immoo qabeenya keetti hirkattee lammii keetti hirkattee yookiis waa biraatti bifa keetti isaa ta'uu waan ofeetti barnoota keetti beekumsa keetti hirkattee baay'ee ol kaateetta yoo ta'es waaqayyoof mijataa miti. Waaqayyo biratti fudhatama hin qabu. Kanaafuu gadi of deebisiitii gadi of qabiitii waaqayyootiif wal qixxaataa ta'uu qabaachaadha. Inni dukkana ta'e garaa keenya keessatti dukkana qabaannee dukkanne jechuun arraba keenyaan damma hidhii keenyaan nadhii taanee nama kan gurguraa oollu yoo jiraanne waaqayyo biratti kun mijataa miti. Waaqayyoon hin gammachiisu akkasii kun jechuudha. Kan abdii kutannee immoo kana booda waaqayyo nan argu, waaqayyo nan dhaga'u, waaqayyo nan beeku jennee kan jiraannu yoo jiraannes kun waaqayyo fuulduratti mijataa miti. Waaqayyootiif haalli mijataan abdii kutachuuf dhiisnee akka malee of jajuus dhiifnee hundumti keenya yoo gara wal qixxaanneetti dhufnee yoo gara waaqayyootti dhiyaanne ulfinni waaqayyoo yeroo sanatti mul'ata. Ulfinni waaqayyoo nurratti akka mul'atuutiif maal gochuu qabna? Gara waaqayyootti dhufuudha qabna. Abdii kutannee achi baqachuus miti. Anaan waaqayyo nan barbaachisu waan hundumtuu naaf guuteera. Fayyaa yoo ta'e kunoo qaba, qabeenya yoo ta'e qaba, beekumsa yoo ta'e qaba jennee of tuuluus miti. Qabeenyi kee yoo waaqayyoon qabaatte qofaadha. Fayyaan ati qabdu kan utaaltu, kan ati baatee galtu yoo waaqayyo sii kenne, waaqayyo fayyaa sana yoo siif kenne qofaadha. Yoo inni sii mirkaneesse, yoo chaappaa isaatti sii rukute qofaadha. Chaappaan waaqayyoo irra hin jiru taanaan fayyaan nuti qabnu har'a ittiin baanee galle kun homaallee ragaa nuuf hin ta'u jechuudha. Yookiis immoo wabii nuuf hin ta'u. Kan wabii nuuf ta'u chaappaan harka waaqayyoo jireenya keenya keessa yoo jiraate. Qabeenya qabna kan nuti jennu waaqayyo itti chaappessee nuu mirkaneesseera yoo ta'e qofaadha. Qabeenya kallattii adda addaatiin argachuu dandeenya. Sekondii tokkotti akka carraa lotoriin miliyoona 20 miliyoona 30 nuu bahuu danda'a. Qabeenya kunis dhamaanees argachuu dandeenya. Qabeenya kunis hannees saamnees maallaqa argachuu dandeenya. Innis qabeenyuma harka keenya amma jirutti jechuudha. Garuu waaqayyo irratti sii chaappesseera oodha. Saamicha irratti chaappessaa waaqayyo hin chaappessu. Kallattii kamiinu waaqayyo keessa jiru qofaatu itti fufiinsa qaba. Kan waaqayyo keessa hin jirre itti fufiinsa hin qabu. Waaqayyo birattidha jechuudha. Waaqayyoon qabaachuudha qabna. Qabeenyi qabeenya caalu waaqayyodha. Waaqayyo keenya jireenya keenya irratti ulfina qabaachuudha qaba. Waaqayyo jireenya keenya irratti ulfina hin qabu yoo ta'e qabeenyi nuti qabnus ulfina hin qabu. Nutis ulfina hin qabnu. Homaa waa hin baasu jechuudha. Raajii Ermiyaas keessatti kan dubbate tokko maal jedha? Waa'ee qabeenya afaan ammallee irra deebiseen dubbadha. Qabeenyi suuta namni dhama'ee dafqee meezoo dumbulloo kan qabu kuufatee kaawwatu suuta baay'achaa deemtedha. Garmaleedhaan qabeenyi garmaleedhaan yookiis qaxxaamuraan dhuftee namaaf kennamtu garuu akka gogorrii awwaara ammattee kaatuutidha. Gogorriin awwaara ammattee kaatu awwaara sana ammattee kaatee hanqaaquun hin jiru taanaan wiciin ba'uu hin jiru jechuudha. Bu'aa hin qabu jechuudha karaa gara biraa. Waaqayyo kana hundumaan waa oolchu. Inni bu'aa ba'iin diriiraa haa ta'u. Inni wal caccaalaanis wal haa qixxaatu. Yommus ulfinni waaqayyoo in mul'atadha. Inni bu'aa ba'iin diriiraa haa ta'u. Bu'aa ba'ii tabba hallayyaa. Karaarra yoo miilaan deemna ta'e bu'aa ba'iin kun amma akka isheen nama jibbisiistu beeknatti. Takkaa tabba yaamna, ammoo irraan gadee buuna, ammoo deebineetti tabba asii ol yaabbanna, ammoo deebineetti immoo buuna. Baay'ee nama dadhabsiisa. Ofuma keenyallee akkuma fooniitti illee yoo ilaalle jechuudha. Jireenya keenya keessa laphee keenya keessa bu'aa ba'iitu jira yoo ta'e ulfinni waaqayyoo kana keessatti mul'achuu hin danda'u. Lapheen keenya yookiis garaan keenya bu'aa bayii qabaachuu hin qabu. Caccabaa ta'uu hin qabu. Har'a gan mana Kiristoos, boru mana seexanaa, iftaan immoo mana iddoo kaanii caccabaa akkasii ta'uu hin qabu. Bu'aa bayii akkasii ta'uu hin qabu.
keessi keenya jechuudha. Waaqayyoon fudhachuun keenya. Kanaafuu karaa gooftaa keenyaa irra adeemu qajeelchaadha. Gooftaan keenya kan inni irra adeemu lafarra jechuu miti, galaana jechuu miti, keessa keenya, laphee keenya, garaa keenya kan nuti qajeelchuu qabnu. Akkasitti immoo Isaayyaas keessaatis Iyyoob keessaatis iddoo baay'eetti duumessa teessoo isaa kan godhate yookiin bantii waaqa teessoo isaa kan godhate lafti ejjennaa miila isaati jedhee kaa'a. Lafti ejjennaa miila isaati. Karaa inni deemu eenyuyyuu arguu hin danda'u. Garuutii keessi keenya, jireenyi keenya, gochi keenya Waaqayyoof mijataa ta'uu qaba. Akkuma macaafuma qulqulluu kana keessatti kakuu haaraa keessatti jechaadha. Phexros akkuma jedhe. Phexros miti Yaaqoob. Yaaqoob kan inni dubbate burqaa tokko keessaa gosni bishaanii lama hin ba'udha. Hadhaa fi midhaan wal bukkee hin ba'udha. Akka saayinsiwaatti bishaan dhandhama hin qabu jedhama. Garuu amma inni kun kan inni kaase inni tokko hadhaa, inni tokko midhaan. Burqaa tokko keessaatii ba'uu hin danda'u. Boolla tokko keessaatii. Hin mi'aawu ta'e mi'aa, hin hadhaa'u ta'e hin hadhaa. Jireenya kiristaanummaa keessattis immoo waan lama dalaguu hin qabnu jechuudha. Dalagni keenya yookiin kan Waaqayyoo yoo ta'e kan Waaqayyoo, kan seexanaa yoo ta'e kan seexanaa. Iyyaasuun dubbateera. Karaa lamatu jira. Yookiin immoo kan waaqeffattanuu filadhaa. Aniif manni koo Waaqayyoon waaqessina. Aniif manni koo, maatiin koo, ijoolleen koo. Ani Waaqayyoon waaqessina. Karaan lamatu nu jira jechaadha. Karaan inni tokko gara badiisa, inni tokko gara jireenyaatti jechaadha. Kanaafuu gooftaatti kan tolu karaa yoo qajeelchine gara jireenyaatti deemna. Kan gooftaatti hin talle bu'aa bayii kana kan qoraattiidhaan guutame, kan hallayyaadhaan guutame jireenya akkasiiti yoo ta'e garuu gara badiisaatti nu geessa jechuudha. Kanaafuu Waaqayyoof daandii qajeelchuun gara jireenyaatti nu geessa. Arrabni keenya faarfataa, gochi keenya immoo hojii seexanaa hojjechaa yoo deemna ta'e ofumaan ibidda ofirratti qabsiisaa jirra jechuudha. Sagaleen Waaqayyoo kun jechuudha. Inni argamu jedhee isinitti agarsiisa miti. Inni argama. Sagalee Waaqayyoo irraati kan isinii dubbisesi. Kanaafuu sagaleen Waaqayyoo kun kan inni dubbatu hojiirra oolchuun dirqama keenya. Mirga qofaa miti, dirqama warra amanneef jechuudha. Nu warri sagalee Waaqayyoo kanatti amanne raawwachuun, eeguun dirqama keenyadha. Firdiin kan inni ka'u mana Waaqayyoo keessaati jedha Yaaqoob. Mana Waaqayyoo keessaatii ka'a firdiin yeroo jalqabu. Irraa warra Waaqayyoon hin amannetti darba jechuudha. Mana Waaqayyoo keessaatii jalqaba. Nurratti jalqabaa jechuudhaan karaa gara biraa. Firdiin kun yeroo kennamuuf ka'u anaaf isin irratti galmeen keenya sakatta'amuu jalqaba. Gochi keenya tokkoon guyyaa dhalanneetii kaastee hanga har'aatti hanga gaafa lafa kanarraa deemnutti waan nuti goone hundumtinu Waaqayyo fuulduratti galmaa'eetu jira. Ni galmaas. Galmeen kun banamee mul'ata Yohaannis keessaatiin dubbatamitis macaafonnis banamanii. Macaafonni kun macaafota warra akkamiiti? Har'a kan dubbifamnu kitaaba qulqulluu kana miti. Galmee seenaa keenyaatu banama gaafa Kiristoos dhufu sana jechuudha. Galmeen seenaa keenyaa abaluun maal fakkaata? Abaluun maal fakkaata? Jedhameetu ilaalamee firdiin sun nutti kennama jechuudha. Yohaannis boqonnaa 5:28 irraa akka dubbatuttis immoo kanaafuu warri akka sagalichaatti deeman boolla keessaa yeroo ka'anillee gara jireenya bara baraatti. Warri otoo hin abboomamin hojii seexanaa hojjechaa turan, hojii biyya lafaa kan hojjechaa turan immoo gara du'a bara baraatti darbuu jedha. Waaqayyo nu haa oolchu kana. Waaqayyo jireenya isaatiif nu haa qopheessu. Waaqayyo nama boruu isaaf jiraatu nu haa godhu obboloota koo. Kanaafuu nuti gara fuulduraatti viidiyoo kanarratti kan nuti dabarsinu gabaabaamatti jechuudha. Gara fuulduraatti namni akkamittiin kitaaba qulqulluutti guddatee of guddisee ofis qopheessee maatii isaas ofii isaas
jireenya bara baraatti akka inni of qopheessuu qabu gaaffiiwwan adda addaas qopheessinee isiniif laannaa. Isinis immoo irratti deebii laachuu dandeessu, komentii laachuu dandeessu. Barri kun bara dhumaa ta'uusaa mallattooleen kitaaba qulqulluu irratti barraa'an jiru. Waa'een 666 maal akka inni fakkaate fi kan kana fakkaatan illee gara fuulduraatti nan dhiyeessaa yaada namoonni tokko tokko kennanii waan ta'eetiif. Kanaaf komentii isin laattan immoo bu'aa guddaa qaba. Nu cimsuu irrattis ta'ee dogoggora qabnu irraati akkasirra nu gargaaruudhaaf illee iddoo guddaa waan qabuutiif isinis kana akka hin dagannee maqaa gooftaatti isin gaafadha. Maatii keenya kan taatan hundumtinuu gooftaan isin haa eebbisu. Har'aaf nugaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u jedha maqaa gooftaatiin.